Fayyaan Innaan Fayyaa qabaate. ati maanta nama maal taate michoo? Ni dandagu etta nama isinu fayyaan qabdalame keessoo. Waraqaa daamiti nurraa usinutti hin dubbatin amma Raanaan fuutu. waraqaa maal? Waraqaan Waraqaa irraa fuudhu waraqaan akkana fuudhamti akkanuma fuudhamti. inni jaartii qabaan waraqaan Jaartii akkam qaba? Usiin jee nurraa nuti Usitti hin dubbatin. hayyaa ati nurraa usgaa hayyaa. Ati wanni harka dhooytu hin jiru. Amma Gabaadhu na wajjin immoo. haasoo jirtaa. Amma akkasitti gaa amaanaa ta'ee gujjira. Amaanaan Tole. isaa dhalaa jala mallee deema. Tole. Niin fuudhaa jetta. Hayyee. Tafuutus intaluma namaati. Isiinis intaluma namaati. Isiin naa qopheessina. Isiin karaa kana naa bane. Isii maaltu si qopheessaa miti dhageeffadhu moo waan sitti hima? Hayyee. Tafuutus intala namaatiin je. Hayyee. Isiin tunis intala namaati. Tole. Si galee isiilleen intala tunis intaluma. Hayyee. Tana jabeeffattee fuudhuu deemtamoo? Tan akkanatti maraattuu gooteeti darbitee fuudhuu deemta. Marattuu miti amma marattuu naan ijjina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattootaaf hordoftoota numaaf shama akkam jirtu isin jenna nageenyi bakkuma jirtanitti isin bira haa jiraatu nageenyi rabbii guddaati. Egaa akkuma beekamu dubbii ijoollee teenya lamaan tanaa fuula keessan duratti gaa hangaan danda'u hanga rabbiin na beeksisetti ifaajjii meeqaan dadhabne dhiyeenya kana walitti deebisnee jirraa jechuu gargaarsa rabbiitiini isinilleen hedduun waliin ifaajjanii arallee dubbiin gaa dubbuma sanii akkitti ijoolleen tun dhufte anuu na dhibde hedduu na dhibde maaliif na rifachiifteewu arraas ijoolleen tun haaluma sanii rakkoo fiddee na bira dhuftee jirti jechuudha wal qabatteeti wal girgireessaati. Dubbiin isaanii gaataan waan irraa isinii himu hin qabu. Bal'inaan gartee waliinuu daadarkaa hedduu keessa waliin turre akkasumatti jechuudha walittis rabbiin nu gargaaree deebifnee turre jechuudha. Har'ammoo dubbiin maaltu ta'e maaltu asiin deebi maaltu dhalate kajaamu immoo walumaan ilaalla jechuu barbaadeeti. Aniiwuu naaf hin galle haalli maan tana mudannoon amma namudatte tuni raajii waan jabduu ajaa'iba natti ta'utti jirti jechuudha. Haalli isaan dhufanilleen haala nama rifachiisu akkasitti bifa saniin natti dhufanii walumaa galatti haalota gaa ijoolleen teenya tun irra jirtu eenyu dabatti jira eenyutu sirrii jira kajaamu immoo egaa ka amma eegalame kanarraa waliin ilaaluu teenyaa jechuudha. Isa darbe ammoo dhugaadha waliin ifaanyee haalli ta'e hunduu maal gaana irratti maasarka waliin lallaattanii Harka dhawattee bara. Kanama giistee jiru. namallee kabajanii. Naa nisuman dubbisee bara. Ati mas kaamera kaatee daruuriidha kaamera kaatuun si beeksisa. Dirqama maaliifi dubbii duraan dhalatte san fuuluma uummata Oromoo bal'aa duratti haasoñ. Qabinaan akka inni godhe harka dhiiraati akkatti na diimatu gartaame. Am ulee natti nambisne ulee sokkata hundaan na tume. Anammoo kaameraa isa dhoofadheetiin. Meen ilaalla dubbii teessan tana dubbiin teessan tun anillee hedduu mataa na naanneessitee turte. Haala silaa amma dhalate kana anis isinirraa waa dheenye maaliifi arafe ammaas arraas walitti deebitan jechuu keeti. Kaameraa dhoofadheetiin. Ni naasoysisayyee. Hordoftoonni immoo quba qabaa inni quban qabu gamas jira. Yaammadde yeroo yaammadde illee ni dhufe qaxxaa'ee mee wajjin haasa'uu feena jeetii wajjin haasoyine beeyte yeroo haasoyine illee kana keessatti hiikaa siin hiikaa naan jedhe numaaf miidiyaa bira dheenyatti si hiikaa naan jedhe kana keessatti sokketa gartee shaana telefoonaatiin narra dhaabbate jechuudha. Hatta eegamma kaameraa duraa qabu taallee hedduu tokko na daddarbee sokketa saniin na dha'e inni quban qabu kaameraa sila akkuma fedhettu narra dhaabu ka'e. Amma utaaleetiin kanas kottu isa bira dha'inaa jeeni dura bahee akkasii waliin horiyaa dhufne. Tamam kanaafu an bakka gartee itti siinii kanaan jeesan amma sirra waraqaa lafa naa kaa'u amma naa hiiku amma deegaan jechuudha. Hiikkaan akkanatti hin taatu hiikkaan taphaasii miti dhageeffadhu hiikkaan taphaa hin ta'u hiikkaanis hin taphatu isin nama gurguddoo nama of beeku jechuudha. Arafee mee sittiin deebi'a. Ani wanni si yaammaddee fi dirqamee jechuudha dubbiin teessan tuni karaa sooshaal miidiyaa kanaas alaan alaa fi haala isin itti jirtan san arkeeti. Tokko immoo isiin feeyirusaan mataa isii deemtee na bira dhuftee siimachuu isiiti.
akki nuti walitti dhaammanne akka ammaan tana himatamu kana osoo hin taane akka biroo ture jechuudha. Tole. Ati kun nama guddaadha, nama agliis qabu, nama waa hundaas beeku maaltu haala kanaan dhufe? Egaa maali rakkoon ati jalqaba nagaadhaan bultii teessan itti fufadhaa. Dubbii tanallee dhiisa. Arafee hin tuqin amaanaa sitti kenne naan jetteen kunne? Dhugaadha. Naan jettee kutte man kunne? Amaanaa jeeti. Tole akkasii amaanaa nadhaamtee miti? An amaanaa ta'e eegeetiin haalaan sirnaan eegee osoo waa takkaa usitti hin dubbatin. Hayyaati nurraa usgaa Ati wanni harka dhooytu hin jiru. Amaana wajjaa Amma akkasitti gaa amaanaa ta'e eeguu jira. Amaanaa dhalaa jala mallee deema. Tole. Anaa himata sanii haasa'u immoo hoggaan haasa'u isin dubbachuu qaba. Hayyee jaartii afuranii sitti. Afur qaba. Dhaggeeffadhu gaa. Fayyuusaa. Amaanaa naan jettee mitire? Tole amaanaa ilma Oromoon balleessu cubbuudha. Waadaa jeetiin dhiise. Asuma lafaa kaatee jettee namaa dhiisuu didde. Dhalaanan dalagaa geesse. Fuudhuuf deema arafeen. Tanii nan maallaqa ergeef tanii nan wooma takkaa godheef jaartii arafeeti jette. Sanirratti amma isii akkana jee dubbii kaase moo isii kan kaate rakkoon tun akkamitti uumama? Jalqabarratti maali rakkoon tun? Jalqabarratti maaltu manaasi baasee yaa feerusaati yaa jeetiin gaafadhe. Jalqabarratti gaafa antala dura beekadhu jaalalaa fi gammachuudhaan kaniin isii simadhe waan ati jettellee irra fayyadamu jiru cal jeetiin dhiisee turtii torbee tokko booda wajjin teenyee gammachiise nan tuqu amansiisee miti shakkii isin firaa qabsan atillee hin tuqin jette san jechuudha. Dhiisee ogguun itti dhiisu waa'ee khilleetii fi jaartii isaatiin gaafadhe. Mekka hibbaatee. Waa'ee namaa nuti kun nama gurguddaadha. Mee dhageeffadhu arafee Hayyee. Imaana akkasitti kanneen torbaan tokko yookaan torbaan lamaa fi miti. Egeree waliin jiraadhaa jenneeti imaanaa isin dhaloota gara tokkoon jaarsaaf jaarti gara tokkoon obboleewwanii haala jiru hunda isin si ibseetiin kophalleetti qabeessi gorfadhee ture. Imaanaa akkasiin jenne torbaan lamaa fi miti. Torbaan lamaa fi miti. Keessan guutuu jireenya keessa yoo duraan shakkii ture shakkii keessaa bahu jaalala duraan hin qabne maddisiisu akkuma ka duraan caalattu wal qabatanii akka fuula dura furgaatan jenneeti isinitti dhaammanne malee torbee lama siin jeef jaala torbee lama as keessa fiduu akka gaarii miti. Fuudhee jira inni fuudhee jira. Taa'ee gaafa yeroo Fuudhee jira. baalagummaa Eenyuun fuudhe? Fuudhee jirti jaartii afurii qabanye fuudhee jira. taa'ee afuran ni qabus naa gaafata maa iyyitanutti Hayyeetu dubbadhu. hayyaati ammaan tanuu raawus usii taa'e hayyaati baddu seeraan taa'e Taa'ee kana seeraan hin jiru. dhageessaa wanni akkasitti walitti dhaammanni torbaan lamaatii miti jechuu kiyyaaf. An torbaan lama hin jenneen dhaggeeffadhu la. Hayyee. Torbaan lama siin hin jenne. Hanqa isiin arafeen natti hin dubbatu. Natti hin dubbatu. Amma gaa duraan hin miidhin hin tuqin jettanii mitire hin tuyne. Hanqa isiin na simattee gartee jaalalaan waan hundaan simachiisee suutatti gaafatee jechi barbaadeera iccitiidhaan. Suutatti hin gaafadha ijjee kana dubbii ibiddan argaa jirte jettee namaa keessa biddeen siin jeeban. Ayyere isin amma dhalaadhaati dhiira takka jee arafee. Ayyee. Bultiin tun beeki wasaasaadha jaa. Wasaasaa kara lamaan qaban. Keessanii fuudantaadha ammaa. Sirri dhugaadha. Bultiin jechuun qoosaa hin taatu. Ayyee. Kadhattaa isaati. Kadhattaa. Isa kadhattaa. Na kadhatti hin jiru ati hin dubbatin ofaan taa'e. Sii kanaan jeemisa. Hiika akkana taa'e miti gattaa miti. Hiika eenyu irratti hin si'a. Numaaf miidiyaa fi si'uun beeku jenneen fuudhane. Mee dhiisi. Isaan Nallee haa beeku wallaalu. dhorkuun dandeessan jedhe. Nallee haa wallaalu taa'e. Hokkanaa si godha. Aboo isiin ni maraatteeti na dhageessa. Ni maraatte. Haasa isii narraa dhiisi. Immoo jettee namaa narraa dhiiftu an fuudhuufis hin deemu hin fuudhu jeen fuudhuuf deemta qopheeffattee jirta. Eessaa isii dhufe haasoo inni kun jalqaba irratti. Isin maraateera yoo maraatees gaa maraattuun teenya jaartii teeti wallaanatu sirra jiraata malee daranuu carqii darbisiisuu sirra jira. Fayyaan qaba. Innaan Fayyaa akka qabaatte. ati maanta maal taate michoo? Ni dhannaguuetta nama isinuu fayyaan qabda lameen keessanuu. Taa'e kanurraa gata. Isin lameen maraatoodha. Maanaam kana fayyaa qabdanii. Nu lameen maraatoodha gattaa michoo maal taateeti? Gattaa Yoom maraanne ajaa'iba jinga. wanna qabatee qab yoom maraanne miti arafee. Dhuguma nu maraachuuf deemtan natti fakkaatte anuu na dhibde dubbiin teessan. Nu kun nama gurguddaan siin jechuutti jira. Atis nama guddaadha. Nama amma
hanguma galchine san keessa torbaanuma kana keessatti waan akkanaa kanatti kaasuun sirraa hin eegamu. Ati mala ejjetaa kana keessa waa garta. Ati maal jettan? Dhalaa maaltu jira miti bichoo? Ejjetaa kana keessa dhalaa. Abootun hinaafaa fi waan itti fakkaatee haasa'u jirtiiti. Tanaan mataa hin dhukkubsini. Yoo tanumaaf kana yaamte taate. Tanaaf na yaamte tanaafin siyaame gattaayi. Hayyee. Tanaafin siyaame. Deem. Inni siyaamee fi isuma tanaafin siyaame. Deem. Ati man tana ulee fi tana raatu. Taa'e. Maal naamusa maal Deem jirreen deema jee. Isa deemaa miti atu adabattee yoo nurraa teessoo maaliif asii sagalee nutti kakaasuu barbaadda? Ati rakkoo qabaa. Isin maraattu naan jechuu jirtanii ba. Isin hundi amma fakkeenyaaf namni lama yoo wal qixxaate gartee rakkoodha mataan isaatu isin ammaan tana warra wal qixxee natti fakkaatan yeroon akkana laalu. Ani guyyaan sitti dhaammadhu ergaaf imaanaa dhaamsa gorsaa si gorfadhe kophattiin si gorfadhe rafe. Wanni si gorfadhe ta'amma taatee jirti. Fuula duraaf akka wanni kun nutti hin deebine boo. Waan kanallee irra deebitanii sammuu teessan keessallee naanniftanii akka yaadannolleetti hin dubbatinaa bultii teessan akka namni walii hawwutti deemaa jenna. Haala taane sanirraa kasaaraa nu qabatte isin qofaami kasaaraa akka Oromottu yeroo teenya aarsaa goone. Maal kasaartanii michoo ati amma dubbiin irraa dhiisin si jee wanni kasaariin maaltu jira namni harka mara walitti hin baafne namni sanirraa yoo waan baranne ammaas maal barachuu deemtan isin ammaas maaliif deemtan? Kasaartan. Amma isin hundeen natti matee jalqaba irratti ammas. Jaartiin ta'e maaliif net ergitaa jee lolu jira? Hundee maaf na ergita siin jee? Maaf na ergitaa na dhooyitee jee ati hin jirtu ogguu san akkamitti dhooyiteme? Bareedaadha. Sawwanni akkitti dhooyite. Akka biraan jirtu isinis aariidhaan dhufte. Aarii nanni aarti nama alanni aarti. Aboo atuu. Awwa isiin tun fayyaa hundee seenaa kan namni waa dubbata namni waa nama gaafata yoo nama haasa kuttu yoo namni akkatti nama wajjin hundeen jaarsa manguddummaa keessa ture kaakalee seeroo jaarsa nagaa natti nu galchin dhoyne ati maal irra dhoyte isaan natti mate jaartii ta'e irraa dhoorkii yoo dandeessee naan jee ati maal taate michuu ati wanni isan na himachuu dhufte ma hundeetu moo dhufte ati man tana sanarratti gaafachuudhaan dhufneeti atuu nagaa qabdaa saatummaa an nagan qaba nagaa fayyaa nagaa qabaannaan gaa haasa akkanaa nurraa dhiisi gaa duba haasa akkamiin haasame irra dhufneefi tarra jirru haasaa jirooti ta amma itti jirtus ta jira isin lachuu wal maraachuu deemtan moo akkasiin godhattira amma maal taate michoo maraataadha mana yaalaa si geessi maraataadha ree inni nu maraataadha maraata maraataadha gaa inni akkanum godhati maraataadhaami maraattanii jirtan haaya atumaa mana yaalaa si geessi haaniyaadha maraataadha eeysayyaan mee dhageeffadhu yaa salaam jaartii isaa maqaan eenyu faadhette maqaan jaartiin eenyu maqaan jaartii isaa eenyusa yaa akhi hinaaffaan mataa ishii godhee siin deebar waan tana narraa hubadhume si eenyusa dhugotti yaa jaartii mee jaartii beerusaa maleen fuudheen maqaan jaartii ta'e ati ni beektaa jaartii isaa jaartii isaa sultaan isaa waliin maraachu jaartii isaa maqaan ni beektaa jaartii eenyu jaartii isaa michoo maal taateeti jaartii isaa ni beektaa maal taate nurraa usii taayi jaartii fi jaartii maalii fi maal kaleessa isaa hinaafa jettarra tabiraatiin deemtaati maal taate atu maalu fayyaan qabda ani jaartii isaa siittiin beekaa taan hin beeku ati eessaa taan fidde inni beeraa jaartii afur hin qabu eessatti ati jaartii afuran inni qabu ni agarte isaa beeka ta inni juu isumarraa barraa yoo uste akkamiin nama wajjin dubbannanu hay maaliif mataa nu gara galchitan boo beekaa hundi warrarraa dhalanne qabna dhugaan ofii keessaniifis dantamaraa taatanii warrarraa dhalanillee nu jalaan maraachinaa tole hayyee nu kun nama gurguddaafin isiniin jaa hayyee namni gurguddaa yeroo guddaa ta'e haala jiru hundarratti miidhaa walitti fidaan deemu haalan taane keessa wal darbaan deemu rakkoo walitti uumaan deemu rakkoo keessaa wal baasaa deema malee jechuudha. Ati ni beeyta jaartii ta'e amala siitis ni beeyta. Osoo beeytuu jaartii ta'e amala isii ka beeytu waliin qabachuudhaaf deemmoo haala birootiin itti deemuun sirrii miti. Siime ni dhageessaa miti. Amma ati wanni ati jettu ani osoon waliin jiruutiin waa'ee qilleetii fi maarree gaafadhe sanirraan ibiddina qabatee akkana ta'e naan jechuu jirta.
Waa'uma namaatu bultii teessan keessa maaliif fiddanis nama sammuu qabu nama aglii qabu nama eegaa nama if beeku. Waa'ee namaa yoon nama dalagaa geesse namni san nama dhalaa taanaan jaartii arafeetiin nakkaate ammaa jaartii arafee maqaan beeytaa isiin hin jenne eeysa beeyta isii malee hin qabu isiin nama raachuu jira malee yoo hiifiiftu qabdee amma yaa virusa amma nurraa usati mana dhageessa ani viidiyoo teessa waan isin martanillee argeetiin jira nama addunyaa tanarra jiru nama du'ee qabrii jiru miti arafe waan sirraa hin fakkaanne waan gartee silaa nurraa hin fakkaanne tadalayduu jira ani nan sirraa jibbe ani wanni isinirraa fedhu michoo waraqaadhaan nurraa usinutti hin dubbatin waraqaa maal? Waraqaa maal irraa fuudhu? Waraqaan akkana fuudhamti akkanuma fuudhamti. Inni jaartii qabaa waraqaa. Jaartii akkam qaba? Usiin jeenurraa nutti hin dubbatini yookiin firraan si gabbaasaa tuun. Nurraa gabbaata. Maali wannummaan nutti iyyaa ooltuuf? Viidiyoon arkeen jee. Viidiyoon nan arkessanii hoggu takka taa fuudhe jettu faa. Hoggu takka maasii hin fuune ta jettu faa. Akka isan maal jechuudha beeytaa? Qoosaa namatti fakkaata. Qoosaa yookiin dantaa keessa jechuun beekaa wal maraachuu haalan taane keessatti wal baasuu akkas namatti fakkaata. Haalli san sirraan eeggamuu jechuun ani nuti waliin jenne imaanaa qaba jaalalaan gartee nutu mee erga wal biraa deemne dubbii sanuu finnee nutu yeroo harkannee wayii isinit deebine boo. Duubare isaan kun dhufte ati kun amma yoo isiin amma fakkeenyaaf isillee mee wallaaltullee haa jennu isiin hir'ina qabdi haa jennu aglillee qabdu nama badduullee haa jennu ati duuba eessa jirta hayyee ani bari isiin fuutee naan jetti an wanniin itti fuudhe jees waa kan lafaa keetii miti dhalaan deddeemtaa maarreen deddeemtaa isiin jennaa yoon fuudhes nuumaaf miidiyaalleen waan akkana godhuu hin danda'u yoo ta'e waan badii kanarraa dhaabbadhu yoo waan hin keetiin fuudhuu deemu yoo waan hin gartee miidhaa si miidhe jiraatte. Niin fuudhaan jeen innillee yoo ta'e shari'aan afura jentu yoo ta'e hin fuudhinii fi fuudhi ja'an jeen ani immoo sanii jecha niin fuudhaan jeen. Sanin jeen. Dhugaa jettu mee dhiisi. Amicha onnurraa usin hin jenneeti. Fayyaa qabdaa. Bareedaadha wanni ati jechaa jirtu. Niin fuudhaa jetta. Tafuutus intaluma namaati. Isiinis intaluma namaati. Isiin naa qopheessa isii karaa kana naa bane. Isii maaltu si qopheessaa miti dhageeffadhu moo waan sitti hima. Tafuutus intala namaatiin je. Isiin tunis intala namaati. Si galee isiilleen intala tunis intaluma. Tana jabeeffattee fuudhuu deemtamoo. Tan akkanatti maraattuu gooteeti darbitee fuudhuu deemta. Maraattuu miti maraattuu naan ijjina. Isii maraachuu osoo hin taane. Dhalaadhaan deddeemta maalirra naan jettee jiisii gaafadhume yoo si hojii dubbachuu dandeessi. Dhalaarra deddeemta dhalaan deddeemta maalirra naan jechuu dandeessisin. Eeysan nagartee dhalaa hojii. Viidiyoo teessan ta dura dubbiin irraa kaate dharkeetiin jiraan jee. Ayyee agartee. Osoon isin biraa hun dhufa jee yaadaaf qabuuti isin fiigaan itti dhufteen jee. Si dhufte iyyee. Dhalaa qabdaa iccitii baasi jettaati. Ayyee. Viidiyoo sanirra waaniin harka waan ijoon dogoggora ta'uu baadhe. Iccitiin baasaatis tee baasiidha dubbiin. Iccitii ilaalamaan tana. Nu yeroo haasonye isin gorfanne akka dhalootatti akka obboleewwanitti illee isin himannee isin biraa deemne waan isin hin jeen qabaani. Maal jedhu? Isin hanga sireerra dhuftanittu walii obboleewwan hamtuu waliin fedhanillee si himeetiin jira. Akka Oromootti Oromoon addunyaa tanarra kan jiru namni shanillee si hime. Shanan san. Haadhaa fi abbaan keenyaa waan nu barsiisan qaban hiriyaan abbaa keetii abbaa kee hiriyaan haadhatee hiriyaan obboleessa kee kan hunda hiriyaan obboleettii teeti kan nu barsiisan sanii numa kana shanan kanaatu addunyaarra nu waliin dabalate jiraa jechuudha. Warri kun hammeenya waliin hin fedhu jechuu barbaade. Kana hunda si gorseetiin akkasitti waa humaas keessa taateewwan kana sammuu keessan keessa garagalchina jireenya keessan fuula duratti tarkaanfachuu qaba. An isinii jaalalaa waliin jiru isinittuu dhufuu qabaa jeetiin isin biraa deeme san qofa osoo hin taane dubbii san keessa yeroon gallaan namni keessaanatti mul'ate anilleen erga namni keessa mul'atu ijoolleen sanuu achiin hin malle fuudheetiin of birattuu as dhiyeessaa akka gartee yeroo hunda gorsaa fi haala jiru hunda
Asumaan ta'a. tolchuu danda'u jechuu barbaadeeti yeroo saniif yaadatti akkasittiin qabaa jechuudha. Osoon ani kana qabu Ani ammaan tana na dhageessa. Osoo mataa ol dhukkubsuun taane ati galatoomti haadha manaatii naa galchite. Dhuguma akkasumatti illee jabeeffachuu haa qabu ana. Garuu immoo osoo isumaa bakka tanaan nagee deemee fiigee si bira dhufe malee yoo kijibde beekadhu karaa dhugaa sanis hin baasu. Isii fiigee dubbii tana si bira fide malee an dubbii tana akka ati dhageessuu hin barbaanne nagaan akka jiraannu hin barbaada. Garuu isiin deddeemtee dubbii si fiddee dubbiillee sirra dhalte. Dubbii isiin sirra dhalte san akka qabbanootti yoo hafeenu taatu akkasitti jechuudha. Ifiif deddeemtee si bira dhufte malee an si bira fiduu hin barbaanne dubbuma tanaamu. Mana keessattuu ni tuquranna. Waan akkasii jarjarse numaa hin beekon. Bareedaadha mee rabbi si akka jalchatiisi. Taate daawwattoota hordoftoota keenya dubbiin gaa sadarkaa kanarra jirti. Dubbiin jara kana ammas gaa ijoollee teenya tanaan nutti deebitee jirti. Jajjabduudha du'aa nu godhaa ijoolleen gaa xiqqoo ijoollumaanis ni jirti na fakkaatti. Bakka jirtanii du'aa nu jajjabeessa ammas mee haasa'u isaanii itti deemaa jirraa jechuudha. Inshaallah bakka jirtanii nageenya rabbii isin bira haa jiraatu baay'ee.